website hojjetamedha. Akkamitti namoonni hin baranne big boolee fayyadamuu danda'u baay'ee salphaadha itti fayyadamaati laala. Shimeemaaniin kan hojjetamedha. Kan ilma Oromootiin hojjetamedha. Afaan keessaniin isin tajaajila. Afaan kana malee website kun baay'ee tokko salphaadha jechuudha. Tokko as bahu jechuudha. Kunoo big boolee naan kabiraan dhufu isuma jechuudha. Qaddita isuma siif seena. Saayiti tokko kireet godhee ture website kunis website big boolee jedhamudha. Ashama warreen keenya kabajamoo fi jaallatamoo baga deebitanii gara chaanalii keenyaa dhuftan ani shakkuudhaan shakkuuti warroonni chaanalii keenyaa faarratatan chaanalii koo subscribe gochuudhaan maatii chaanalii keenyaatti dabalamaa isiniin jedha. Egaa walirraa babbannee turre rakkoon qabu haaluma qilleensaan nu balleesse amma immoo deebinee jirra. Subscriberii 3600 ol dabaree jirra. Guddaanaaf galatoomaaf ulfaadha. Egaa kun jajjabina keessanii osoo isin agarne jajjabeessuu baatanii hanganumayyuu viidiyoodhaan gama keessanitti dhufu ture. Kana booda viidiyoo baay'ee wajjin dalagna jechuudha. Gargiddaa kanarratti istuudiyoolee mijeessinee jirra hanga tokko jechuudha. Egaa har'a qophii tokkoon gara keessanitti dhufee jira. Qophiin keenya har'aas dhiyeenya kana namni beekamaan namni isin jaalatan websaayitii tokko kireet godhee ture. Websaayitiin kunis websaayitii big boolee jedhamudha. Big booleen namoota waa gurguruu fi waa bitachuu karaa onlaayiniitiin barbaadaniif haala mijataadhaan kan qophaa'edha. Egaa nus gama samuuna waan kana wiixii jedhaa jirra. Gama keessanitti geessaa jira. Facebook irratti barreessaa jira. Namoonni hedduun beeksisaa jiru. Egaa anis maaliif bifa viidiyootiin dhufnee waan kana hin hubachiifne jedheetiin waan kana yaadeetiin kan dhufedha. Isinis fayyaduudhaaf hanga xumuraatti na wajjin turaan affeerraa kootii turtii gaarii. Websaayiticha kana kan uume yuutuubara beekamaa SHIME jedhamudha. Nuti keessa nuti beeku SHIME hiriyaa kooti. Websaayitii kana iddoo tokko ture waggaa 2 dura jechuudha. Baay'ee yaalii guddaa booda kan amma inni kan milkaa'e jechuudha websaayitichi kun. Websaayitii kana waggoota 2 dura baay'ee galma namaatti akka ga'uuf yaalii guddaa taasisee ture. Haa ta'u malee saboota tokkoon yeroo sanitti websaayitichi yeroo hedduu ol jalaa haqamee ture. Haa ta'uti amma milkaa'ee fi jira gara appilikeeshiniitti illee jijjiiramee ture. Appilikeeshiniin bultii 20 dura isin bira ga'ama jedhamaa ture. Bultii 20 irraa 7 deebi'ee 7 irraa amma harka keenya gahee jira. Play Store keessatti add godhamee jira. Baga gammaddan isin jechuu barbaada. Kana qofa miti. Barattoonni software engineeringidhaan eebbifamanii bahanii wantoota akkanaa yeroo uuman argeen beeku. Kuni ogummaa guddaadha. Namoota ogummaa akkana qabatanii gara keessan dhufan jajjabeessuun dirqama nurra jirudha. Dirqama keenyarra jirudha jechuudha. Websaayitiin kun baay'inaan namoota biyyoota alaati kan hojjetan jechuudha. Yeroo baay'ee websaayitii akkanaa kan fakkeenyaaf alibaba.com hundi keessanuu ni beektu. Peejii Facebook keessanirra ni jira jedhee yaada. Wantoota bibbeekamoo meeshaalee babbareedoo ta'an achirratti ni beeksisan jechuudha. Ni beeksisanii gatii kaffaltii gimaashi yookiin namichi wanta san beeksifatu sun osoo dursa kaffaleetiin jechuudha gara dhaabbatichaatti kan beeksifatu oomisha isaa san. Egaa SHIMEmaanis appilikeeshinii kana sababuma kanarraan kan ka'e afaan Amaaraatiin ni jira wanti kun jechuudha. Afaan Amaaraatiin iddoo tokko ni jira appilikeeshiniin websaayitiin Qafiiraa jedhamu GJ Itoophiyaa kan jedhamu afaan Amaaraatiin kan hojjetu ni jira. Kun immoo afaan isin beektaniin kan qophaa'edha jechuudha. Maarree isinis appilikeeshinii kana buuftanii itti fayyadamuun isinirra jiraata. Baay'ee isin fayyada jechuudha. Appilikeeshinicha guutummaa isaa yoo ilaalle baay'ee waan hedduu kan of keessa qabatedha. Guutumaan guututti websaayitii fi appilikeeshiniin kun waan inni big boolee waan inni si fayyadu jechuudha. Maqaan isaa big booleedha. Big boolee wanti inni si fayyadu namoota biyya alaa jirtaniif meeshaalee biyya keessaa baruudhaaf namoota barbaadaniif kuni baay'ee isin fayyada. Bilbiltaniituma normaalii lakkoofsi isaanii achirra jira. Lakkoofsi abbaa meeshaa achumarra jira jechuudha. Normaalii SHIMEmaan bira deemuun isin barbaachisu. SHIMEmaanitti bilbiluu yookiin akkas osoo hin taane SHIMEmaan dursa waan irraa eegamu tumee lakkoofsa isaanii wajjin meeshaa fi lakkoofsa abbaa meeshaa diiteelii waan jiru achirratti maxxansee jira jechuudha. Isin ammoo lakkoofsa achirra jiru saniin bilbiltanii meeshaan kun akkamitti argachuu dandeenya, gatiin isaa meeqa waan jedhu hubachuun isinirra jiraata jechuudha. Baay'ee salphaadha websaayitichi kun jechuudha. Hundi isaa keessi isaas yeroo banamu guutumaan guututti appilikeeshinichi kanaadha kan inni isin fayyadu. Nama biyya bilbiluu yookiin hin rakkatan ni beeka. Namoonni hedduun ni rakkatu yeroo baay'ee nu biras ni bilbilanii meeshaa akkanaa bituu barbaada. Qulqullinni isaa akkamitti akkana ta'uu danda'a, biyyatti meeqa akkamitti caalaa wanti jedhamu ni jira. Karaa yuutuubarootaatiin namoonni hedduun ni gaafatu yeroo baay'ee.
So kana furuudhaaf websaayitiin kun gama keessan kan dhufee itti fayyadamaa isin jedha ammallee irra deebi'aa itti fayyadamaa baay'ee application isin fayyaduudha. Is fayyada irdi buufadhaa amma guyyoota tokko keessatti namoota 500 oliin download ta'ee jira baay'ee nama gammachiisa hedduu gammannee jira hedduu isin boonnee jira dhumarratti wanti kun nuuf milkaa'uu isaatiin jechuudha garee big booleetiin applicationin kun kan develop ta'ee jechuudha mana godhaa jira ammoo SHIME jechuudha adminii isa tokko qaba so isin karaa WhatsAppiitiin meeshaa beeksifachuu barbaadan meeshaa websaayiticharra jira jechuudha lakkoofsi WhatsAppii isaanii achin itti ergatanii waan waliigaluu qabda waliigaltanii achin beeksifachuu ni dandeettan jechuudha baay'ee salphaadha baay'ee namatti tola mee guutumaan guututti appilikeeshinicha akkamitti akka argachuu dandeenyu isinitti hima akkuma argaa jirtan appilikeeshinicha argachuudhaaf dursa Play Store irraadha kan seentanii Play Store irra yoo seentan wanti isin dogongoruu hin qabne qubee spellingii hanga wanti kun sirriitti beekamte jechuudha bahuu dhabuu danda'a bigboolee.com jettaniiti kan barreessan bigboolee.com afaan oromoo jechuudha bigboolee.com yeroo kanatti kun akkan isin baana ani install godhee jira ani install waan godheef haala kanaan naaba jechuudha yeroo kana garuu wanni isin dagachuu hin qabne 5 star kennuuf hin dagatin application keenya waan ta'eef 5 star nuuf kennaa comment nu godha yeroo hundayyuu kan isin yaadachiisu waan kana jechuudha baay'ee fayyada waan ta'eef 5 star sirriitti fayyada jechuudha akka sirriitti beekamtii argatu godha jechuudha wanti kun waan kana dagatin fakkeenyaaf anama amazing jedheetiin yes godha kana rakkoo qabu post goona jechuudha achiraan dangoona amma ani install waan godhi open godha jechuudha kuno applicationchi namoonni hedduun commentii barreessaa jiru akkuma argaa jirtan jechuudha commentii jala kanatti barreessaa jiran baay'ee namatti tola haaluma kana itti fufaa application download godhaa isin jira open goona jechuudha yeroo open goonu haala kanaan nu dhufa jechuudha ila dursaratti baga nagaan dhuftan jedha unkaan basalam maxalti afaan maaraati afaan oromootiin baga nagaan dhuftan jedha application akkanatti baga nagaan dhuftan jedhee afaan oromootiin jalqabu tokkollee hin jiru ijoollee hin gowwomna baay'ee sirriitti fayyadama baay'ee application nama tura keessa yeroo bantan haala miidhagaadhaan bareechaniiti kan kaa'ame jechuudha sirriitti bareeda sifoota babbareedoo waan babbareedatu keessatti argama isinis daldalaa yoo taatan asirratti waan tajaajila keessan oomisha keessan beeksifachuu ni dandeettu jechuudha baay'ee namatti tola jala kanarratti ammoo wanti jiru wantoota gurgurtan nutti ergaa jedha lama shaxee የምትፈልጉትን እቃ ወደኛ ላኩ jedha afaan kaaniin egaa yeroo iddoo kanatti maal gootan seetan isin yoo nama waa gurguru ta'e jechuudha oomisha keessan gurgurachuu yoo kan barbaadan ta'e gurguruudhaaf asirratti beeksifachuu barbaadan ta'e jechuudha WhatsAppiin manaajera as jalatti argama jechuudha WhatsAppiin nama website kana manaaj godhu jala kanatti argama send your products kaayuu kana tuqan jechuudha iddoo WhatsApp kana iddoo kana tuqan jechuudha baay'ee salphaadha baay'ee sirrii salphaadha wanta nama baratiniif kun galee jedhee yaadu kuni send your product iddoo tuqan kuno gara WhatsApp keessanitti fudhata WhatsApp yeroo fudhatu kuno big boolee logoon big boolee jira waan barbaadan jechuun hi akkam jirtan jedhee barreessaa fi anama hi akkam jirtan baay'ee salphaadha okay ni arginaa fi ammoo featurii oomisha kiyyaa ni argaa jechuudha fakkeenyaaf anam waan gurguruu barbaadan jechuudha iddoo kana tuqee fakkeenyaaf maayikii kana erguu fi fakkeenyaaf isin jedha fakkeenyaaf isin mul'isaa jira maayikii kana ergaaf maayikiin kun guutumaan guutuutti isaan bira gahee jira jechuudha amma inni booda eegalaalaniin booda isin dubbisuu jechuudha amma daqiiqaa fudhata malee anas na dubbisanii so kana baay'ee salphaadha baay'ee applicationii bareedaadha websaayitiin isaas Chrome yoo seentan bigboolee.com jettanii yoo search gootan kan biraa isiniin dhufu jechuudha isuma kana baay'ee namatti tola buusaatii itti fayyadamaa ijoollee keenya guddisaa isiniin jedha na erganii jiranii barreeffama na deebisee jira jechuudha okay amma san deebisee ni ilaalla WhatsAppiidhaan karaa WhatsAppiitiin okay WhatsApp kuno okay I am big boolee
ifama iddoo kanatti oomisha isaanii beeksifachuuf qofa fayyadamaa jira. Daldaltoonni oomisha keessan gara keenyatti ergadhaa jira. Kun amma aktiif ta'ee jira. Waan barbaadan ergachuu danda'anillee isaan bira gahee jira jechuudha. Isin boota isin dubbisuu danda'anii isin dubbisan jaarri nu jechuudha. Yeroo firii ta'anitti isin dubbisanii haala waan isin wajjin dubbatamuu qabu erga dubbataniin booda isiniin maxxansan jechuudha oomisha keessan. Amma gara weebsaayitichaa yeroo deebinu iddoo kaataagorii jedhu kana jalatti jechuudha. Wanti isin fakkeenyaaf elektirooniksiin jira, kompiitariin jira, kaar makiinaan jira, tiiviin jira, niw kaars makiinaan haaraan, wanti hin jiru maayikiin jira, smaartfooniin jira. Iddoo kana keessa maal seetanii waan tokko filachuu yoo barbaade as keessatti jechuudha. Wanti hin jiru baay'ee. Fakkeenyaaf kompiitara haa jennu kompiitara tuqan. Kompiitara yeroo tuqu wanti kompiitara wal qabatu marti jalatti kompiitari gosa garaagaraatiin as jalatti naa dhufaa jechuudha. Haala kanaan baay'ee salphaadha. Nama itti fayyadameef baay'ee salphaadha. Kunoo haala kanaan nama nu dhufaa jechuudha. Iddoo wantoonni kompiitara wal qabatu gosoonni kompiitara garaagaraa jechuudha. So kana asitti ammoo waan barbaadan search gochuudhaan argachuu ni dandeessan meeshaalee jechuudha. Fakkeenyaaf iPhone gosa garaagaraa naa dhufu jechuudha. Kunoo haala kanaan iPhone jedhee search godha. Okay, networkidha xiqqoo. Okay. Baay'ee salphaadha. Gosoonni iPhone kun gosoonni iPhone garaagaraa naaf dhufanii jiru jechuudha iddoo kanatti. Baay'ee namatti tola, friendota itti fayyadama. Baay'ee namatti tola, baay'ee salphaadha. Namoonni iddoo keessattuu namoonni biyya alaa jirtan appilikeeshinii kana fayyadama. Baay'ee isin fayyada. Weebsaayitiin kun hedduu isin gargaara jechuudha. iPhonicha jechuudha lakkoofsi isaaniillee asuma jalatti naa kaa'ee jira. Fakkeenyaaf diteelii isaa yoo tuqu barbaade iPhone 12 jedha, GB 128 jedha. Lakkoofsi bilbilaa kanaan nu argachuu dandeenya. Lakkoofsi bilbilaa duwwaa 985 jedhee nuuf kaa'ee jira jechuudha. Baay'ee namatti tola, baay'ee salphaadha. Kunoo kalariin isaa fi magariisa ni jira. GB 128 storeejiin isaa, piraayisiin isaa qarshii Itoophiyaa 49 jedha iPhonicha kan. Akkasuma lakkoofsa kanneen na argachuu hin dandeettan teekistii naa godhuun argattanii teelegiraamii liinkii teelegiraamii kanaatiin argachuu hin dandeettan jedhaa jira. Oromiyaa achilam? ኦኬ እሺ ምን መሰለክ ቢግ ቦሊ የሚባል ዌብሳይት ላይ ሳምሰንግ S21 አልትራ የሚባል ስልክ አይቼ ነበር። ስለዚህ እንዴት ነው ዋጋው ምናምን እስኪ ንገረኝ። ዋጋው ኮስታው 55,000 ብር ነው። ኦኬ ሌላ ነገር ከሆነ አዲስ ብራንድ ነው በሁለት 50,000 ማለት ነው። እሺ ዌብሳይቱ እስኪ ዌብሳይቱን እንዴት አየው እስኪ ተመችቷችኋል? ለሀገራችን በጣም አዲስ ዌብሳይት ነውና አድራሻችሁ ነበር? ቦሌ መድኃኒዓለም። እሺ አመሰግናለሁ። በቃ ቴንኪው አመሰግናለሁ። ኤጋ አኩማ አርጊተን ከነ jechuudha wanti hundu salphaadha. Namoota meeshaaleen isaanii asirra jirutti bilbiltanii argachuu dandeettan jechuudha. Nama afaan Oromootiin silkii na jala kaasuu hin dandeenye ijoolleen baay'inaan isin wal quunnamsiisuu barbaadeen tureeyyu. Haa ta'uti rakkoon qabu afaan Amaaraatiin amma mucaan maal naan jedhisiitanii silkii S21 Ultra kana gaafadhee GB'n isaa akkana qarshiin isaallee akkuma achirra argitan sanii diteelii garuu tada wanto jechuun dandeenya walii galuu dandeenya mana akkas naan jedhe keessuun keenyas Boolee Madaani'aalam naan jedhe Finfinneedha. Kanuma baay'ee salphaadha jechuudha wanti isaa hundinuu appilikeeshinicha kana weebsaayiticha kana jechuudha itti fayyadama namoonni afaan keenya hin beeknu iyyuu itti fayyadamaa jiranii. So gama birootiin ammoo wanti jiru gubbaa kanarratti akkuma argitan jechuudha YouTube'n dhaabbatichaan jira, Facebook'n isaanii jira, Instagram'n isaanii jira. Kunoo amma YouTube yootuun normally qaxita gara Shimimaan nu fudhata jechuudha. Gara Shimimaan YouTube channel isaa nu fudhata gara manaajericha dhaabbata kana jechuudha. Gara manaajericha Bikoolii nu fudhata. Sambooda ammoo Facebook isaanii yootiin kunoo Shimimaan TV show amma gara Big Booleetti jiramee jira sa'aatii amma viidiyoo kana waraabte jechuudha. Baay'ee salphaadha. Normally namoonni waa gurguruu barbaadan isa argachuu barbaadan karaa kanaan argachuu hin dandeettan. Garuu namoonni waa bitatan silkiin meeshichaa fi silkiin abbaa meeshichaa achumarra jira jalatti barreeffamee jira waan ta'eef Shimee bira deemuun isinirra hin jiraatu. Normally asumarratti argachuu hin dandeettanii silkiin isaallee waliin barreeffamee jira jechuudha. Kanuma Instagramillee barreeffamee jira. Instagramillee asirratti kaa'amee jira. Salphaadha baay'ee salphaadha. Itti fayyadama isin jedha.
Egaa kanuma jechuun gara keessanitti dhufee appilikeeshinichaan noormaalii waan jiru waliin barsiiseera jedhee yaada. Tokko biras bilbiluuf yaaleen ture namoonni afaan Oromootiin silkii na jalaa kaasuu hin dandeenye ijoollee hedduu bira bilbilee ture. Dhumarratti garuu mucaa kana argadhee jira. Mucaa kana akkuma dhageettanii teessoon keenyallee boolee madaanaalee wanti jiru noormaalii waliin argachuu hin dandeenye silkii bitachuu barbaadan. Akkana akkuma jira jiru baay'ee salphaadha naan jedhee booleellee baay'ee nutti toleera yaada jedhu naaf kennee jira. Egaa waan wajjin turtaniif guddaa galatooma ani kan itti waliin ture shakuudha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deemutti nageenya keessan qaccii addunyaa geettan hundatti isiniif haa baay'atu. Warroonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii kun saabskiraayib gochuudhaan maatii keenyatti dabalama isin jedha. Warroonni hanga xumuraa viidiyoo kana laaltanii laayik osoo hin godhin bira hin darbinaa isin jedha. Komentii naa godhaa baay'ina tolee jedhaa komentii naa godhaa namoonni haga xumuraa laaltan jechuudha. Egaa kanuma isiniif bara keessan dhufee yeroo biraa viidiyoolee babbareedoodhaan haaluma kanaan isin hojjedhee isiniif dhufa. Nagaan naaf ta'a. Bye.